akkam jirtu nagaaf araarri waaqayyoo hunduma keenyaaf abaayatu jechaa guyyaa irraa kana walii wajjin kan nuti ilaallu waa'ee aarii macaafni qulqulluun maal nu gorsa kan jedhu sanarra dhaabbanneedha kan nu walii wajjin ilaallu. Barumsi kun kutaalee kutaaleedhaan qoqqoodameedha kan inni dubbatu. Kanaaf kutaalee isaa amma xumuraatti akkasiin hordoftanii akkasiin dhaggeeffatan asumaan isiniin gaafannaa. Gara barumsa keenyaatti ariitiidhaan dabarraa yeroo gubuun barbaachisu macaafa keenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 32 irra kan jiru waliin dubbifnee jalqabna. Waa'ee aarii iddoo sanatti macaafni qulqulluu waan baay'ee kan inni gorsu waan ta'eef Solomoon mootota Israa'el hundumaa keessaa nama ogummaadhaan baay'ee beekamaa ta'e Waaqayyoos ogummaa dachaa isaaf laachuudhaan karaa isaa gorsa adda addaa sabaaf kan kennaa turedha. Gorsa inni macaafa fakkeenyaa kanneen akka macaafa lallabaa macaafota inni barreesse hundumaa keessatti gorsa inni dubbate gorsa baay'ee barbaachisan dargaggoota irraatiif namoota hundumaatiif kan barbaachisan dubbii barbaachisaa ta'edha kan inni dubbatu. Kanaaf akkasii macaafa fakkeenyaa 16 lakkoofsa 32 irratti akkas jedhaan nama aangoo qabeessa irraa nama obsa qabeessa wayyaa nama biyya bulchuu irraa nama of abboon wayya. Solomoon iddoo kanatti wantoota kana wal bira qabsee kaa tokko nama aangoo qabu nama obsa qabu nama biyya bulchuu nama of abboon isaan kana lama wal dorgomsee kaa nama aangoo qabu irraa nama obsa qabu wayya. Namni obsa hin qabne aangoo isaatti siraan fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef iddoo kanatti Solomoon akkasitiin dubbata. Akkuma kana nama biyya bulchuu irraa nama of abboon wayya jedha. Osoo of hin abboomin nama kan biraa darbee abboomuu hin danda'u waan ta'eef iddoo kana keessatti Solomoon akkasitti kan inni dubbatu. Macaafni qulqulluun waa'ee aarii iddoo baay'eettidha kan inni xiyyeeffannaa guddaadhaan waa'ee aarii kan inni baay'ee gadi fageessee kan inni dubbatu. Jechootaa fi amala keenya yoo to'achuudha baanne nuti garboota seexanaati. Guutummaatti to'annaa isaa jala taana gara boojuu isaattis nu geessa. Hamaan hundinuu akkasumas wanti gadheen aariin jechuun dheekkamsaa hundi aarsaa guddummaa seexanummaa isaatiif dhiyaatuudhaan kaffaltiin aarsaa isaa immoo gatii aarsaa nuti waaqayyoof goonu caalaatti gatii guddaa kan nu gaafatanidha jedhaan. Akkuma kana nagaadhaaf gammachuu hundumaa maatii keessaa hin balleessaa fayyummaa mancaasaa. Akkuma kana xumurratti immoo adeemee dhaqee gammachuu jireenya bara baraa keessaa namoota dhabamsiisuudhaaf sababa kan ta'u aariidhaan. Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee aarii baay'ee gadi fageenyaan kan dubbatu. Iddoo kana keessatti wantoota nuti beekuu qabnu tokko amala ofii sirreeffachuun hin danda'ama akkasuma aarii dhiisuu hin danda'ama. Amala ofii sirreessuun mudaa amala ofii sirreessuun immoo dirqama nama dhuunfaa tokkotti kenname yookiis dirqama nama sanaaf dhiifamedha. Amala ofii abbaa ofiidha kan sirreeffachuu danda'u namni kan biraan darbee namaaf sirreessuu hin danda'u. Aariin immoo dhiifamuu hin danda'a kan jiru barumsa kana keessatti ilaalla hanga xumuraatti akkasiin hordoftanii isin gaafanna. Akkuma kana jaalalli Kiristoosii lubbuu keenya keessa yoo jiraate ayyaanni nu keessa jiraata. Gammachuun nagaan obsi gara laafummaan garraamummaan amantiin of qabuun isaan kun hundumtuun iyyuu adeemee dhaqanii adeemsa uumamaatiin bu'aa nuuf argamsiisuun jaalalli Kiristoosii yoo keessa keenya keessa jiraate ta'uu kan inni danda'u. Jaalalli Kiristoos keessa keenya hin jiru taanaan obsi keessa keenya jiraachuu hin danda'u. Gara laafummaan namoota kan birootti gara laafina agarsiisuu hin dandeenyu. Nagaa qabaachuu hin dandeenyu. Gammachuu qabaachuu hin dandeenyu. Garraamummaan illee darbee keessa keenya jiraachuu hin danda'u. Ofii keenyas of qabuu hin dandeenyu. Isaan kun yoo isaan nu keessa jiraachuu danda'ani jaalala Kiristoos qofti yoo keessa keenya jiraate nu keessa jiraachuu danda'u waan ta'eef Kiristoosii yoo jaallanne namoota kan birootti gara laafina agarsiifna wanta nutti dhufuuf obsa hin qabaanna nagaanis hin jiraata. Kanaaf kan hundumaa hubachuu danda'u qabna. Akkuma kana keessa keenya keessatti obsa dhabuudhaaf iddoo yommuu kenninu hafuura waaqayyo onnee keenya keessa ari'uudhaan amala seexanaadhaaf iddoo kennaa jirraan. Gaafa obsa dhabuudhaaf iddoo kennaa deemnu keessa keenya keessatti onnee keenya keessa kan jiru amala waaqayyoo ariinee gara laatti gadi baasuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni qabachuu barbaadu kutaalee qaama keenyaa keessaa onnee keenya kan inni qabachuu barbaadu garaa keenya guutummaan guututti to'annaa isa jala galfachuu barbaada. Seexannis akkuma kanaadhaan garuu obsaa hin qabnu yoo taane amala waaqayyoo akka inni keessa keenya keessa hin bulle akka inni keessa keenya keessatti boqonnaa hin qabaanne gochuu keenyaadhaan. Akkuma kana obsa dhabuun miidhaa akkamii geggeesse yoo jenne
Obsa dhabuun diina waaqayyoodhaaf nama maatii keenya keessatti fiduu danda'an. Akkasuma ergamoota waaqayyoo maatii keessaa mana keessaa gadi baasuu danda'an. Wanti baay'ee nama dhibu Kiristoos yoo nu keessa jiraate nutis yoo Kiristoos keessa jiraanne jechoota nama aarsan dubbachuu hin dandeenyuun. Jechoota nama aarsan yeroo baay'ee kan nuti dubbannuuf yoo jiraate sababni isaa jaala Kiristoos keessa keenya jiru, Kiristoos keessa keenya hin jiru, nutis Kiristoos keessa hin jiru. Hanqinni isaa sanarraa kan inni maddeen. Sababiin isaa kan jeeqamnuu fi obsa kan hin qabne taanee kiristaanota ta'uu hin dandeenyu waan ta'eef. Afurri jeequmsaa, afurri dhiphinaa, afura Kiristoosiin miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dachee irra jiraachaa ture namoonni akkamitti akka isaan jiraachuu qaban fakkeenya ta'e isaanitti agarsiisaa tureeraan. Gaafa dachee irra jiraachaa ture akkataan jireenya isaatii namootaaf obsa kan qabu, gara laafina kan qabu. Jireenya akkasii kan inni jiraachaa ture. Jireenyi isaa jireenya jeequmsaa, jireenya dhiphinaa, jireenya of hin qabne, jireenya nagaa hin qabne, jireenya jeeqamaa, jireenya akkasii mitiin. Afurri akkasii afura Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin mitiin. Kanaaf xiyyeeffannaa guddaa itti laachuu danda'uu qabna. Akkuma kana gamoo kanaan wanti nuti hubachuu qabnu fuula Gooftaa duratti aariin akkamittiin ilaalama kan jedhu dirqama beekuu danda'uu qabnaan. Yoo sana ta'e tarkaanfii aarii ofirraa hir'isuu, aarii dhiisuu akkasittiin fudhachuu dandeenya waan ta'eef. Jalqaba irratti namni tokko obboleessa isaa kan jibbu yoo ta'e namni suni fuula Gooftaa duratti akka nama sanaa ajjeesaa jirutti ilaalamaan. Akkuma kana Kiristoos immoo aarii akka ajjechaatti ilaala. Yommuu jibbi lubbuu keessatti kunuunfamu immoo jaalalli waaqayyoo fidaliin tokko illee lubbuu sana keessaa hin jirtu jedhaan. Kitaaba High Calling kan jedhu fuula 235 irratti yaada kana argannaan. Kanaaf namoota kan biroo kan jibbinu yoo taane yoo aariin keessa keenyatti baay'ee dhagaamate jechoota namaaf obsa hin qabnu yoo ta'e namni gaafa nutti dubbatu obsa hin qabnu yoo ta'e fuula Gooftaa duratti akkana namoota kan biroo ajjisaa jirutti kan inni ilaalamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarii baay'ee balaaleffata. Akkuma Macaafni Qulqulluun dubbatu aariin bobaa gowwootaa jala hin boqotaa jedha. Kanaaf guyyaa irraa kana aariin fuula duratti akkamitti ilaalama kan jedhu akkasuma Macaafni Qulqulluun waa'ee aarii maal nu gorsa kan jedhu amma kana walii wajjin ilaalla. Kutaa itti aanu keessatti immoo qabannee kan isiniif dhiyaannu akkamittiin dhiphina dhiisuu dandeenya kan jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Agasitti nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaaf ayyaana Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaan tura.